Share godha. Baasi kamaaltu siyaaf. Oromoon tokko. Heerumtee durbummaan qabdu ta'ee jennaan. Gabbarrii fuudhaa qaala'uun irri addunyaa tanarra lama jira. Lamatu jira. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo itti bohaaraa barnoota irraa argannu hanga dhumaatitti nafaana tura. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Laayikii godhaa akkasumas hiriyoota keessaniif share godhuu hin irraanfatinaa gara viidiyoo. Hello. Intala ishee haftuuf gaafa namni bilbiluuf jedha. Oye. Nagaadha. Nagaa koodha. Lalisinaan jedha warri koo. Lalo jettee nama waamuu dandeessa nama koo. Siinoo eenyu siin jedhu? Nambarree yaati silkii kana hin qabduuyi. Hin qabu garuu sagalee bareedaa kana waanan beeku natti fakkaata. Eenyu dharee? Maayinni hin qoostaayi dhimma wayifansi barbaadeemi. Laliseedha mitii garuu. Lalo naan jedhisin jedheen tureen buchoo. Buchoo. Tole nagaa mitiin tali kun buchoo maali ana eessuma keedha. Salphachuu nammaka. Salphachuu nammaka. Yooni maanyaano. Suni dhufeeti baankii fidaniini maal qabda jennaan sumit matrooshii fooloorna 5 miliyoon laayik aalen jennaan baankii aareen jechaa dhaga'e. Biritaa. Fooloorna illee liqeeffatu. Nufnee kan liqeessu laata. Nurraa deem jedhanii akkasii guyyaa sagalee biyyaa bahee badeedanii. Akkamittiin ari'arree baankiin hordoftootaan qarshii nama liqeessuu hin jiraa? Share godhaa. Baasi kamaaltu siyaaf eree. Baaste ber. Hundayyuu argisiisuuf ati qophiidhaam qophii xumurtee nutti dhufte. Maraatu godaanaa keessatti guddatte diishii keessatti bullee nyaachaa baate har'a sii dabaraan achi baate hoteela galte hoteela keessatti immoo as baate handhuura kee qullaa kee nutti argisiifachaa jirtan. Oromoodha tamma sirba afaan Oromoo nutti sirbita. Of argimee dura of yaadadhu of barbaadi. Namummaa keetti of barbaadi maalan fakkaadha. Maal ta'een jira jedhiiti. Yeroo viidiyoo argitu yoo sammuu kee iddoo biraa jiraate viidiyoo sana yerooti gadhiiste sana booda viidicha gaafa laaltu waan fakkaatu deebi'a filaali. Dhugumaan ati Oromoodha Oromoo jalatti guddatte haadha kee abbaa kee jalatti guddatte hin Oromoo miti malee ati Oromoo miti dhala godaana eessatti guddatte qafoo. Ammaan booda waan deebitee viidiyoo hojjettu natti hin fakkaatu sirrimatti gorsanii jiru. Siinim. Akka aadaa ambuutti jechuudha. Durbi tokko heerumtee jennaan bar. Heerumtee durbummaan qabdu ta'ee jennaan abbaa manaa ishii warra ishiitti galcha bar. Warra ishiitti galcha. Eeka. Inni illee warra ishiitti galchuun tole. Warra warshaa isa kamitti deebisu dee. Isallee egaa dhaqii warra. Warri warshaa kamitti deebisee durbummaa isii deebisuu danda'are. Yeroo biyyi Awuroo biyyi afaan keessa jaalladha. Wal jaalladha. Ol jaaladha. Gargarin bahinaa gandaan gosaan amantiin gargaruun farra keenya walii godhee gandaan amantiin gosaan gargar hin bahinaa Oromoon tokko. Dhaamsa namoonni hedduu yeroo baay'ee irra deddeebi'anii dhaamanii dhaamsa sirrii jechuudha. Gosaan gandaan amantiin wal qooduu haa dhiifnu tokko haa taanu. Maaltu ta'aa jira? Aduutu ba'aa jira. Gosaan kennu harkan kee. Maal araartu sini? Maaliif aartu sini yeroo dhumaa aarii kana akka kanatti funaani? Sila uummataa maal arrii baasee rammamoo rakkoo dhuma Akkas taatudha. inaarinaa dhuga. Akkas taatu. Inaarinaa si dhuga. Aariin sirri miti. Abbaa qabeenyaati miti. Isin qarshii qabdu miti. Nu yaarru. Isin gammadaa jiraadha. Hojjennee isin jiraachuuf naannoo isin jala. Bara jireenya lafa irra jiraattu kana keessatti jechuudha wanti baay'ee sitti ulfaatu maanni. bara jireenya lafa kanarra jiraattu keessatti wanti baay'ee sitti ulfaatu. Namaaf amanamuu, namaaf waadaa galuu, nama dhugaa argachuu. Kana sadan keessa akkamtu baay'ee sitti ulfaatu. Nama dhugaa argachuu. Nama dhugaa argachuu ulfaata. Tole galatoomii. Bara lafa kanarra jiraattan keessatti kan baay'ee sitti ulfaatu maalidha? Namaaf waadaa galuu, namaaf amanamuu moo nama dhugaa argachuudha? Kana sadan keessaan koomentii jala naa kaa'a. Mee akka keessanitti maalinni bara jireenya lafarra jiraattan kana keessatti wanti baay'ee natti ulfaata jettanii yaaddan koomentii irratti barreessaa.
Maani babaani ko class waliin galaayira. Ammoon gubadhe. Baddi kan kanaamu. Ofumaa barsiiftee gubatte. Baba mana kana keessatti afaan Oromoon qulqulluun yoom dubbatamaa dareedhaan kilaasii jetti miti. Kifiliyyu yoo jette maal sigash? Afaan Oromooti falmattuu godhee kan si muude immoo eenyudha siin? An Oromoo miti dhiiga kootu na muude ka. Siini. Wayye. Maal ta'ammaa shinaatti amati qoyoo jintur. Beektanii akkan durba gabaabduu hin jaallanne bakka durba gabaabduu akkasuma gaammu dhiishee qabu waan burcuqqoo shaayii akkasitti qabee natti fakkaatu. Durumaan gaatti burcuqqoo shaayii mul'atu. Qonnaa jibbisiisa. Rakkoo yeroo baay'ee shamarran teenna bira jiru. Nama baay'isee isii jaalatu. Nama isiif jecha waa hunda ta'uu danda'u. Nama osoo toltee lubbuu ofii kan namaa kennaniiti. Lubbuu ofii dabarsee isiif kennuudhaaf of duuba hin deebine dhiistee ka ofii jaalattee bira deemti. Egaa akka carraa ta'ee namni isiin jaalatte sun akka isiin isa jaalatte san innis isii jaalatuu dhabuu danda'a waan ta'eef yeroof itti fayyadamee yoo inni biraa deemu ijoollee dhiiraa sana bar ijoollee dhiiraa amanuun hin danda'amu jetti. Hanga dhumaatitti caqasime yookiin hanga dhumaatitti dhageeffadhu gorsa baay'ee nama fayyaddu. Na obboleettiyya rakkoon ijoollee dhiiraa biraa miti. Rakkoon guddaan si bira jira. Situ filannoo wallaale. Look jaalachuu fi jaalatamuu gidduu garaagarummaa guddatu jira. Jireenya kan kee keessatti yeroo hundaa nama jaalatte osoo hin taane nama si jaalate filachuudhaaf yaali. Maali jennaan inni ati jaalatte sun umrii kan kee guutuu isa gammachiisuudhaaf osoo dhamaatu umrii kan kee fixa. Garuu wanti garaa nama nyaatu maali beektaa? Namni sun xaarii keessan siif hin hubatu. Namni si jaalatu garuu jireenya isaa hunda si gammachiisuudhaaf osoo dhama'u umrii isaa fixa. Wanti baay'ee garaa nama nyaatu dhugamaanu yoo namni xaarii kan keessiif hin hubanne yoo atummaan qofa kan dadhabdu taate namni sun yoo siif hubataan jirre waan baay'ee garaa nama nyaatuu fi nama aarsu. Na fuudhuun feetaa miti. Akka ajaa'ibatti si fuudhu fa'a. Ayyee eega na fuute maal dhiisuu feete? Egaan si fuudhamu. Takkaffaa hiriyaa kiyyaa hojii. Hiriyaa kiyya ni dhiisa. Lammaffaa. Lammaffaa baroota dhiisuu ni fadha. Sadaffaa dalagaas dhiisuu ni fadha. Bakka ati gidee si fuudhe taa'ee nyaachuu ni fadha. Na nyaattaa? Isii nyaatta. Gaaf si fuudhee taa'ee nyaachuu hin fedha. Maal nyaattare isii nyaatta wayi isiin hojjetaa asii fidduu barbaaddeeti. Sirri miti. Baay'ee abbaa maccaa asii faana. Wayyaa lama lama fa'aa uffattu yoo mana hidhaa gallee bijaamaa jalaa qabdu. Geeddarannaa. Always lubbuun keessan mana gaafa baatan du'a abbaatu. Sana keessa darbee immoo haala amma jiru kana wajjin wal cinaatti qabdee gaafa laata. Baay'ee. Anamma fakkeenyaaf bara sana ciisti beekama sila akkoo bara sana namni afaan Oromoo haasaa deemu gatiin jirre namni afaan Oromoo raasuun nulu lafa kan jiru. Waan akkamii keessa akka darbee afaan Oromoo sadarkaa kan irra gahe nutti himaa haa dhageeffannu. Har'a garuu bakka numaatti yeroo magaalaa kana keessa deemu nama afaan Oromoo haasa'u hundumtu biiroo bakka baay'ina dhibana. Afaan Oromoo bakka deemtu biiroo keessa deemnaan afaan Oromoo. Taaksii deemnaan afaan Oromoo. Maal kompiitii wanta wanni qabu kun wanta jijjiirama guddaadha amma afaan Oromoo irratti. Afaan keenya irratti nama tokko keenya akka barbaade haasaa deema telefoonaan. Magaalaan kun waan Oromoo duwwaa yoo qaqqaban amma yeroo baay'ee gammachiisa. Kan oftu kan waan kan oftu qabu. Amma sadurriyaa gaafa afaan Oromoo haasoftu galgalanii si ilaalan bara keenya. Amma kun immoo qabsoo maal ta'e? Nama baay'ee dhumee nama baay'ee sadarkaa kana ga'e. Lubbuu namoota hedduutu irratti dhumatee jira. Afaan keenya kun afaan Oromoo sadarkaa amma irra jiru kana irra ga'uuf jechuudha. Namoonni tokko tokko akka waan salphatti as ga'etti namoonni fudhatan waan jiranii fi sirrii miti. Lubbuu namoota baay'eetu itti dhumatee sadarkaa kana irra ga'ee jira. Inni soofdeenaan hin jedhinaa malee namatti murteessuu fedhan ariifati. Namni rakkinaaf jedhee murtee dogoggoraa murteessuu danda'a waan ta'eef. Sibuute hin jarjariin balloo. Gorsa cimaadha. Namni rakkateet rakkoof jedhee murtii sirrii hin taane murteessuu danda'a. Kanaafuu namatti hin murteessina. Biraanu biree maalaata sumatu fite baaraata suma kuufise baaraata. Danda'uudha ka shiroo isaa zayitiin qabne biddeen kinciidha waliin makne. Yoo bishaan dhabne dhabuu goggogaadhaanuu dhabne kanaa hundaanuu darbuu dhabne. Biraanuu fi barattoonni akkanatti wal qabaniiran kun. Akka fedhe isaa sollaakuuti jechuudha. Yoo makiinaa viyeetiin qabu ta'e yoo mana jireenyaa giraawundi pilaastuun qabu ta'e yoo biyya lattaa maammaa deddeebi'u ta'e baay'ee mansi jaalladha wanta ta'e barbaadde godha. Baay'ee na jaallatta waan hin barbaadinaa gootaare. Eeyyee wanta ta'e barbaadde godha maal? Fedhe isaa sollaa keetii wajjin wal barsiisi.
wal barsiis. Shamarran keenya hundi isaanii jedhaa haa ilaallu. Silaa hojii qabdaa maaliif hin fuutu? Maaliif hin fuutu? Hin fuudhu. Dubartii Harargee argeera. Dubartii Shawaas argeera. Dubartii Arsiis argeera. Dubartii Wallaggaas argeera. Dubartii Baalee, dubartii Booranaa. Hundayyuu argeera. Hundi ishee baay'ee bareeddi. Kaman fuudha? Jaaladhee sitti fakkaate? Jaalateeti miti namoonni hedduu kan fuudhu didaniif jechuudha. Mee viidiyoo itti aanu kan ilaala. Gara oduu keenya kan biraatti yeroo dabarru dargaggoonni godina Arsii Lixaa gabbarrii fuudhaa qaala'uun bultii hundeeffachuuf nu yaaddeesseera jedhan. Abbootiin gadaa fi maanguddoonni argaa dhageettii gadaan siikoo mandoo lallabaa gabbara fuudhaa irra deebiin muruu akka qabu akeekan. Gabbarri waan baay'ee guddaa ta'eef jireenya isaanii hundeeffachuu isaan dhoggee jira. Maal ta'uu qaba? Mee viidiyoo kana haa ilaallu. Haadhatu waan guduunfaa manaa guduunfaa fi kennee siinqee kennitee fi baarree kennitee fi shadhee kennitee fi kalma godhan kaleessa gaafa ganama Oromoon gaafa intalee heerumsiifatu. Boraatii siinqee waliin qabanii barsee illee ilaali siinqee tanallee ilaali daa'imattii tiyya guddisi gadi ariinii ol arii naa hora yoo wallaalte naa gorsi jedhanii seeraan kaleessa gadaa mureetti kenne. Gabbarri duudhaa Oromoo isa jalqabaatitti deebi'uu qaba sirriidha. Akkasitti yoo deebi'e malee rakkoon kun furamuu hin danda'u. Namoonni akkamitti fuudha hin sodaanirre. Baay'ee ol ka'aadha. Dhugamaan isin jedha keessattuu naannoo amma dubbatame kana irratti humnaa ol jechuudha. Gabbarri namni tokko yoo intala fuudhe gabbarri inni fidu baay'ee guddaa waan ta'eef sodaa namatti ta'ee jira. Qaalee fakkaate. Asli maqaa kiyya na balleessu jirti namaa tokko naan jette walee haati maallaqan baastu jaan dhugaadhaan je asli garuu taqaaraan haasa'u way asliin kijibiin bannaati maqaa nan balleessi namni akka kiyya maallaqa baasu hin jiru atilee ni baasta garuu. No shaamiziin hin bareedda yee waa'ee maallaqaatti deebina. Biraandi daabar. Usee waan. Tanaa jedha. Simbuloo ganda keessaa deemee bitee si fakkaate. Biraandi. Walla baay'ee sirraa bareeddi. Akkoo akkamittiin bireenni. Biraandi miti akkamittiin bareeddi. Eenyu sii bite. Yaa isuuccuu bareeddu haruma nu fadhii maal ta'edha haruma na harkite ati. Dhiirri lama jira. Dhiirri addunyaa kanarra lama jira. Lamatu jira. Dhiirri lama jira akka saayinsiin jedhutti akka anillee jedhutti dhiirri lama jira addunyaa kanarra. Dhiirri lamatu jira akka saayinsiin jedhutti. Saayinsii eenyuti? Saayinsii haadha faateeti. Hanga dhumaatti ta'e ilaallume. Dhiirri tokko kan gizee isaa walitti dabalamtee jettee bareeddee furdattee ililli birraa kana fakkaatee baatu jira. Dubartii deettee kaatee ciiftee kaatee baatu fakkaatu jira dhiirri tokko. Dhiirri tokko ammoo kan gizee isa dabalamtee ati jette laal lukkuu bishaan ho'aa itti jissanii luqqaate argitee akkasii si luqqisutu jira. Si luqqiseeti. Lukkuu bishaan ho'aa itti jissanii wallahi mee laalame dubartii maal fakkaatu tana jechuudha kan mormi isii kun jalli jechuudha laali dhungadu nama godhu boqoon isii kun laali maal fakkaatu kana burtukaana maangoo fakkaatu kana jechuudha. Dhiirri tokko gaafa mana keessa ol butatte dubartii matana jechuudha sifaa irraa fuudha xab godhee dhiira akka isaan bakka ajjeesa. Isa lammaffaa sana yoo argitan bakka argitanitti ajjeesa. Obboleesso dubartiin qeensa ishii irratti qeensa dabaltu wannoo ishii irratti wannoo dabaltu rifeensa ishii irratti rifeensa dabaltu boru dhiira biraa akkas irratti hin daballe maaliin amantaa? Naamanni dhiira biraa asirratti dabalti dhiisi deemanta dhiisi deemi. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a. Hiriyoota keessaniifis sheer godhu hin irraanfatina. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.